Garuu gaaffiin kiyya ati hafuurri qulqulluun ni dogoggora jettee ni yaaddaadha. Moo namatu yeroo garii hafuura qulqulluu keessaa ba'a. Hafuura qulqulluu keessaa namootni warrumti macaafa caafanu yeroo garii hafuura qulqulluu keessaa ba'a. Akkasitti itti deebi'an jetteeti moo hafuuruma qulqulluun guutummaan isaayyuu caafamee hafuura qulqulluun isaan dogoggorse moo isii kanatti xiqqoo naan galle malee darbuu ga'eeraam. Of course baay'ee siin ibsa isa kana hafuurri qulqulluun yoomiyyuu waaqayyoon gadi ta'eef dogoggoruu hin danda'u. Sii galeera akkaataa itti sagaleen sun dhufee fakkeenyaaf amma waan tokkoon sii kaasa dhiifama naa godhi ati taasisti baay'isuuf utuu hin taane Tawraatii Zabuurii Injiinii kan jedhu yoon egaa dogoggore na qajeelchita. Seerota isa jedhamu Tawraatii moo Injiiniidhaan? Injiiniin wangeela akka ta'e nan beeka. Seerota kan jedhu quraana keessa irraa na qajeelchaa deemta beekumsa baay'ee quraanaa baay'ee hin qabu garuu dhageettiidhaan nan dhaga'a. Seerota Musee keessatti seerota 5 kan barreesse Museedhaa inni amananii macaafa keenya waa'ee hafuuraatiif waa'ee namoota sanaan sitti immoo barbaadee jechuu barbaadeeti. Erga amma kana wal hubachaa deemne. Museen amma waa'ee Adamiin kan barreesse Muusaa seettaniidha. Musee. Mitiire? Museedha. Museen garuu yeroo Adam ture sana hin turre. Tureeraa? Hin turre. Akka macaafa keenyaatti hin turre akka kan keessanittis hin turre. Garuu seerota sana 5 kan barreesse Museedhaa jenna. Amma gaa dhaggeeffadhu Museen seerota 5 maaliin barreesse gaafattu seera ba'uu kan jedhu macaafa qulqulluu keenya keessaa ulfina waaqayyoo arguu barbaadeedha. Boqonnaa 19 irras dubbisuu dandeessa, boqonnaa 20 irra dubbisuu dandeessa. Ulfina waaqayyoo arguu gaafa barbaadu nan darbaa kattaa keessan si dhossaa harka kootiin si golboobaa isa booddee dugda koo argitaadha. Dugda koo argitan jennu amma gaa spiritually hiikaan isaa inni nuyi jennu background sila fixrat taarikiidha jechuudha. Waa'ee uumamaa, waa'ee Adam ji'a akkamitti akka uumame, urjiin akkamitti akka uumame bifa mul'ataatiin fidee maal ta'e nuuf barreessee jechuudha. Kanaaf kana keessatti sii kaaseera namni hafuura qulqulluudhaan gaafamu sadarkaan inni ittiin hafuura sana hubatu akka hafuurichaatti ta'uu dhabuurraan kan ka'e yeroo inni itti yaadota sana guutuu dabarsuu dhiisuu danda'u hin jiraata jechuudha. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos immoo wangeelaa Yohaannis 16 irratti nan deemaa ammaaf isa nama dubbachuudhaaf jedhu kana hubachuu hin dandeessanidha. Dubbii koo keessaa fuudhee wanta baay'ee kan isinii fiigu hafuurichi dhugaan dhufa gara dhugaa hundumaatti isin geessaa nuun jedha jechuu barbaade. Amma tokko understanding gootee nama. Sirriidha garuu bakka yaada sana ibsi keellee bareedaadha garuu bakka yaada sana naaf hin dhaqne awwannan si gaafadhe hafuura qulqulluun gaafa silaa waaqayyoodha waan ta'eef hin dogoggoru eega hin dogoggoru kan eega ta'e namatu yeroo garii hafuura kana keessaa ba'aa deemamoo warrumti macaafa caafanu yeroo garii hafuura kanaan gargar ba'aa yeroo garii ammoo hafuura deebi'anii caafamuu akkamitti wanni akkasii kun argame kan jedhu bachuu barbaadanii yoo sittin tinaadhes garuu dhiis rakkoon qabu irra dabaruu dandeenya. No, waan nati na hubachuu dadhabde maaliif inni wanta kana akkati yaaddi duwwaatti sii deebisuu dide beektaa? Dhugaama isaama miidiyaa irra jirra gatii ta'e jechuudha. Waan beekii yookiin dhoksaa goonee tokkoyyuu hin qabnu. Yoo waan ta'e misteekii dheettee qabachuuf garuu wantati akkati qabattu ani barbaadu sadarkaa hafuurri ittiin fidee wanta sana namoota sanatti kennu ba'anii deebi'uutu hin taane hafuura qulqulluu dogoggorsituu hin taane akkaataa hubannoo isaaniitu akkaataa hafuurri qulqulluun jedhu bira ga'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf immoo sadarkaan beekumsa namoota kanaa wal caalaa. Kanaaf macaafa qulqulluu irratti immoo Yesuus mataan isaayyuu isa nama isiniin jedhe kana hubachuu hin dandeessan baachuu hin dandeessanii. Inni dhufu hafuurri dhugaan immoo dubbii koo keessaa fuudhee isinii fiikaa. Abbaan macaafa kanaa immoo hafuura qulqulluudha. Yaada guutuu isa hafuurri qulqulluun hiikurraa hubachuu dandeenya. Macaafni keenya dhaggeeffadhu. Macaafni keenya
luqqisiima tokko akkaataan inni tokko lallabeetti lallabu maaliif jennaan daanga'a miti addunyaan hafuura akkaataan inni itti hiiku laphee hafuura qulqulluu hubachuu si barbaachisa. Jarri fooniin taanii barreessan yookiin hafuurri qulqulluun dogoggorsituu hin taane guddachuu wanti jedhu jira sadarkaan hafuuraa akkaataa amantii keenyaa keessatti. Sababiin isaa guddinni keessan iyyuu amma qixxee Kiristoositti gatii nuun jedhuuf beekumsa dabalachaa adeemta guddachaa adeemta. Isa kana siifis kan cimina ta'u Yesuus iyyuu nama gaafa turedha fuula Waaqayyo fuula namootaa duratti ogummaaf beekumsaan guddachaa adeemee jedhaan siin jedheela. Ammoo ifaadha. Beenejjeteedha naa gabee ammallee jedhaayyee waan gaariidha. Eshi gama Maatiyoosi deebina rakkoon qabu bakka tana waan hubadhu hin qaba akkasumatti hubadheen darba rakkoon hin jiru. Haasawa kee xumuraa kanarraa waan hubadhee qaba waan ta'eef hayyee waan gaarii. Eshi gama Maatiyoos waan hubadhe dura naa ibsite. Sooshaal miidiyaa irra jiru dhiis rakkoo qabu. Akkasuma ani miidiyaa irra yeroo siin jedhu sodaa waan kan biraatiif utuu hin taane dogoggora akka namni nu hubanneefidha. Ammas kanan jechaa jiru dogoggora akka namni nu hubanneef dhiis rakkoo qabu akkasuma. Eshi Maatiyos boqonnaan tokko lakkoofsa tokko toora hidda dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawit sanyii Abrahaam isa kana jedhee itti fufa. Toora hidda Yesuus Kiristoos jedhee dubbachuun isaa kun sirriidha jettee amantaa? Baay'ee gaarii. Macaafa qulqulluu keenya irratti maal jedha tinbiitii maan kan dhufe mucichi gaafa dhalatu ilma Waaqayyoo abbaa jedhama inni teessoodha baabilii isaa Daawitiin hin qajeelchaa jedha. Karaa biraa maal jechuudha yoo naan jettee teessoo Daawit inni jedhu akkaataa Yesuus ittiin dhufe fooniin dhalate isa kana Roomee boqonnaa tokko irraa dhattee argachuu dandeessa. Akkaataa dhufaatii namummaa isaatiitti hidda Daawit keessaa dhufe maal jechuudha hidda Daawit keessaa dhufe inni jedhu kakuu bulchiinsaa inni Waaqayyoo Yesuusiif kenneedha inni kun. Ayuudota keessaa isaaniif kakatame hidda dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawit sanyii Abrahaam jedhee hiddi dhalootaa isaa kana lakkaa'uun hidda dhalootaa Yesuus jedhanii kana lakkaa'uun sirriidha itti yaadda. Baay'ee gaariidha. Gadameessa eenyu keessaa dhufe? Gadameessa eenyu keessaa? Mareemaa keessaa dhalatee miti? Maariyaam yookiin Mareemaa. Mareemaan immoo sanyiinsa eenyudha? Daawitidha. Mul'ina Yesuus karaa inni irraa dhufedha. Garuu kanan siin jechaa jiru Isaayyaas 53 irra gaafa dhattu inni akka biqiltuu lafa onaa keessaa biqiluuti jedha. Isaayyaas 53 si baasuu danda'a. Karaa biraa maayitsanii ishee keessa taa'ee dhufe malee hiddummaa ishee irraa hirmaate. Kanaafidha sila waanan siin jedhe laa yoo na hubatta ta'e. Warri barreessan kun sadarkaa leevelii qaba. Isaayyaas 53 irratti yoo fudhatte waa'ee tinbiitii Yesuus haasaa baay'ee isaallee isin tinbiitii Yesuus miti Isaayyaas 53 jettu maal jedhe isa nuyi arginee dubbanne kana eenyutu hubata irree Waaqayyoos eenyutti mul'ate jedha hubachuudha sadarkaa namoota sana haasa'utti jira. Akkaataa isaanitti hubatanii kana gaggabaabsaa deemna. Yesuusiif hidda dhalootaa lakkaa'uun sirrii moo sirrii miti gadhaa beete dubbadhu. Yesuus immoo hidda dhalootaa isaaf lakkaa'uun sirriidha moo sirrii miti? Abdii Ayuudotaaf kakatameedha. Abdii Ayuudotaaf kakatame sana immoo yeroo sanaa fi ayyaana kanaan kan waan ta'e Maariyaamii dhagatii ta'ee fi kakuu sanaan wal qabsiisaniiti kan isaan lakkan garuu oriijinaalii dhugaa isaanitti yoo jette Yesuus hidda Daawitis miti hidda Abrahaamis miti maaliif fooniif dhiigaan kan irraa hirmaate miti hidda Daawitiif hidda Abrahaam as barbaade anilleen hidda isaa garuu lakkaa'uun sirrii moo sirrii miti Abrahaamiif Daawitiif galchuun hidda isaa kana. Si galee kakuu kan siin jedhu si kaasaan jiraame buleessu Roomee boqonnaa waan kakuu siin gaafan Yesuusiif hidda dhalootaa isaa Daawitiif Abrahaamiif galchuun sirrii moo sirrii miti? Akkasitti siin deebisu kaan immoo buleessu maaliif beektaa maaliif akkasitti sila waa sii kaaseera iyyoo ettee isan sitti mubuu akkaataa amantii keetiitti isa sii galee amantii kanaa naa ibsettee yeroon si ibsu yoomaa miti taanaani sirrii miti jedheen sii xumura sila sii kaaseera. Hedduu naa ibsaa turte dhaggeeffachaallee amma siin ibsaa
Roomee irratti kun waa'ee dhaloota kana modakee naan ibsin Luqaas irratti hedduu dubbachaa turre amma gabaabaatti isa gabaabaa gabaabaa isaa akkasitti qabachuu qabdu gaa waa'ee dhaloota ammoo addaanii waan macaafarra jiru siibsuuf naan ibsin jette gatii ta'ee fi sirrii miti akkasitti qabadhu darbe maal na ilaallatana amantii koo miti natti qabattu gatii ta'eef. Okay. Kun amantii keeti. Akka beekamaatti namni karaa haadhaa moo karaa abbaa idda dhalootaa lakkaawwata? Akka beekamaatti abbaadhaan lakkaawwata. Abbaadhaan lakkaawwata. Abbaan Yesuus eenyu jedhee kan inni lakkaawwate Daawitii fi Abrahaamii gala. Abbaan Yesuus Waaqayyo. Waaqayyoodha. Waaqayyo idda dhalootaa qaba. Isa sii kaasee naan ibsin gatii jettee fi waa'ee Abrahaamii Daawitii naan ibsin gatii jettee fi. Waa'ee Abrahaamii fi waa'ee Daawit waa'ee idda dhalootaa sana naan ibsin gateetteef isa dhiisii darbe bakka waa'ee Abrahaamii fi waan keessaa bahis. Waaqayyo idda dhalootaa qaba. Naan ibsin jette gatii ta'e. Abrahaamin si gaafachaa hin jiru. Waaqayyo idda dhalootaa qaba. Waaqayyo idda dhalootaa hin qabu. Yesuus immoo ilma Waaqayyooti mi? Eeyyee. Kanaafuu idda dhalootaa isaaf lakkaa'uun dogoggora ka. Amma achitti nan deebisila siitu mureera. Waa'ee idda dhalootaa Abrahaamii fi Daawitii fi ibsa gaa barbaada taanaan rifeeraansii macaafa biraarraan sii kaasa. Hiyyoon barbaadu immoo taana akka qabattetti qabadhuuti inni ati qabatte amantii koo miti waan kan biraa gaaffii yoo qabatte na gaafachuu dandeessa. Haasofni irra bal'inaan gadi ta'e miidiyaarra jirra gadi. Luqaasiif Maatiyos walii galu moo wal dhabu? Luqaasiif Maatiyoosii akkaataa itti sadarkaa hafuuraa isaan itti barreessanidha sitti hime. Hafuurri meeqatu jira? Wande, Pastor Wande. Hafuurri tokkodha kan indee. Okay, hafuurri tokkichuma. Isuma Luqaasitti nuti Maatiyos tokko naami. Akkaataan hubannaa Luqaasiin Maatiyos tokko itti addaati. Jechuun hafuurichi erga tokko ta'e. Anumaaf ati yeroo haasofnu yaadi keenya hubannaa keenya tokko miti kan isaanis hundi tokko itti addaati. Akka fooniitti tokko miti garuu hafuurri immoo tokkicha waan ta'eef tokko ta'uu qaba ka. Sadarkaan hafuuraa akkaataa itti hubattuu fi fakkeenyaaf ammoo dhumne quraanaa qaraa juusii kana ittee aniifa xixiqqee qaraanettee yookiin namni si bira jiru xixiqqee hubatettee adda. Quraana fuuraan hin qaraamu. Quraana fuuraan osoo hin taane lakka fuuraan hin qaraatu. Hafuura iyyuu dhiiste. Sijjammar hafuura iyyuu namantani laa isha ta'u beekumsuma juusii 30 jiran sana qarayu ta'etti aniifa xixiqqee qaraan yookiin sammuutti qabannettee yaadda. Waan hafuura wallaahi. Yaadda. Amma waan hafuuraa si gaafachaa. No. Hafuura keessa. Hafuura keessaa baasii. No, waan hafuurarraa si gaafachaadhaan. Na dhaggeeffadhu kaabbuleessu. Si dhaggeeffachaa hin jira. La, Maatiyoosiif Luqaasiif lamaan isaaniiyyuu hafuuraan barreessanii mi? Eeyyee. Thank you. Bakka hafuurri tokkichumaa mi? Eeyyee. Galatoom. Hafuurri erga tokkicha ta'e maaliif wal dhaburee? Maaliif waa'ee idda dhaloota Yesuus keessatti maqaa abbootii attaa sadarkaa maqaa namaa keessatti akkamiin wal dhaban? Dhaggeeffadhu akkaataa jara sanaa fi sadarkaa isaanitti waan hafuurri qulqulluun keessa isaanii kaa'ee itti hubatanii ibsanidha. Hafuurri qulqulluun waan garaagaraa keessa namaa kaaya? Waan garaagaraa keessa namaa hin kaa'u. Tokkuma kaayami? Eeyyee. Maaliif waan garaagaraa barreessarree isaan? Maalidha waan garaagaraa kan barreesse meeskii? Waan gaarii. Abbaa Yoosef eenyu? Abbaa Yoosefii? Kaadhima Maariyaam. Kaadhima Maariyaam abbaa isaallee hin qabanne qo'eski dhaqee ilaala. Hayyee Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 16 dubbisi. Tokko 16. Yaaqoob Yoosef Yaaqoobidha. Okay. Yaaqoobii mi? Yoosef dhaggeeffadhu Yoosef inni kuni. Kaadhimaa Maariyaam. Kaadhimaa Maariyaam irraa si gaafachaa jira. Kan biraatii miti. No. Ishi. Kaadhimaan Maariyaam Yoosefii mi? Yoosefidha. Maqaan abbaa isaa eenyu? Yaaqoobidha. Yaaqoob. Yoosef abbaan manaa Maariyaam yookaan kaadhimaan Maariyaam abbaan isaa Yaaqoob. Thank you. Hayyee. Luqaas bani. Luqaas. Bani. Boqonnaa 3 lakkoofsa 23 bani.
Iddamii sadii. Dubbis. Bane. Yesuus hojii isaa yommuu jalqabee dhalate akka waggaa 30 hiddi dhalootaa isaa yeroo lakkaa'amu ilma Yoosef jedhaniin. Yoosef ilma Eeliyeedha. Hayyee Yoosef ilma Eeliiti moo ilma Yaaqoobire? Ilma Yoosef kun lamadha obboleessoo. Maaliif beektaa gubbaan asii gadi lakkaa'aa jira? Kan Yesuus hiddi dhalootaa isaa irraa lakkaa'amu lama. No Yooseftu lamas keessatti gaduma fufii dubbisi. Koy. Kayyo Yesuus kanin Yoosefin Yesuus hidda dhalootaa irraa lakkaatu. Yesuus Yoosef lamarraa hidda dhalootaa lakkaawwata. Yoosef lamatu jira. Yoosef persanii nama lama. Koy. Yoosef lama hidda dhalootaa Yesuus hidda dhalootaa Yesuus nama lamarraa lakkaama nama garaagaraa lamarraa. Obboleessoo na dhaggeeffadhu. Si dhaggeeffachaa jira. Yoo dhaggeeffate dhaggeeffachaa jiru. 24 irratti eenyuun kaasa? Maataat ilma Leewwii. Leewwiin yeroo kamidha kan inni ture meenatti himi? 24 sin gaafanne 23 irraa dubbisi. Isa Yesuus hidda dhalootaa irraa lakkaawwatu. Dhaggeeffadhu Yoosef jedhaniin dheetuu ittaanee Leewwii isaa kan ilmaan Yoosef irraa achi lakkaamu luba ta'e isa hojjetu kan inni itti haasa'u. Akkasii miti. Maatiyos hidda dhaloota Yoosef Yesuus yeroo lakkaa'u ilma Yaaqoobii jedhe. Luqaas ammoo ilma Eeliiti jedhe. Jarri lamaanuu Yoosefiin kun lamaanuu isa Yesuus irraa hidda dhalootaa lakkaawwatudha. Dhaggeeffadhu obboleessa koo. Ishee. Yoosef inni amma inni naasaa jiru kuni ilma Eeliyeedha. Okay. Eeliin kun immoo isa luba ta'ee mana qulqullummaa keessatti hojjechaa turedha. Eenyuun sanyii Yaaqoob warra jalqabaarraa achi lakkaa jira. Koy. Yoosef itti deebina koy. Kan Luqaas asirraa lakkaa jira moo lakkaan jiru? Yesuusiin tokko jedhee asirraa lakkaa jira moo lakkaan jiru? Lakkaa jira. Lakkaa jira. Luqaas tokko jedhee kan inni irraa lakkaa jiru Yoosef. Yoosefiin Yesuus Kiristoos irraa hidda dhalootaa lakkaawwatu lamaasiin jedhe amma. Bakka kana deebisi. Yoosef inni kaama si kaaseedha. Yoosef inni kuni La sirriin na hubadhu. Yoosef namni jedhamu kan Yesuus hidda dhalootaa irraa lakkaawwatu meeqa? Tokkodha inni kaadhimaa Maariyaam. Tokko. Hayyee inni kaadhimaa Maariyaam kun ilma Eeliiti moo ilma Yaaqoobi? Siiqaan nan na hubachuu diddeemi. Isa jechuu barbaade duwwii jechaa harta gatii ta'eefitu na hubachuu diddeemi. Si hubadha. Inni kaadhimaa Maariyaam jedhamu kun. Maaliif nu hubanne beektaa? Ila. Ilmi kaadhimaa Maariyaam kun ilma Eeliiti moo ilma Yaaqoobi? Ilma Yaaqoobeedha Maatiyos irraa. Luqaasoo? Yaaqoob Maatiyos hin jedhe. Yoosef kuni ilma Yaaqoob kaadhimaa Maariyaameedha Maatiyos. Luqaasoo? Maatiyos hin jedhe. Luqaasoo maal jedha? Luqaas immoo Yoosef ilma Eliyeedha malee kaadhimaa Maariyaamiin jedhu. Hayyee fidi kan isa ilma Yaaqoob kana Luqaas keessaa fidi. Luqaas keessaa fidi? Fidiyee. Okay. Yola. Asii Luqaas keessatti Yoosefiin kaadhimaa Maariyaam hin tuqamne. Hin tuqamne? Hin tuqamne hin barreeffamne meeshaan hin taane. Maaliif? Hafeera kaanni dhaggeeffadhu sanyii addaamitti gashuudhaaf gatii fidanii fi ijoollee Yaaqoob irraa jalqabanii fidanii lakkaa'anii jechuudha. Kanaafuu keessaa hambifame? Yoosef inni kaadhimaa Maariyaam jedhu kun keessaa hafeera. Hayyee Yoosef ilma Eelii Luqaas keessaa Maatiyos keessaa fidi. Maatiyos keessaa Yoosef ilma Eelii fidii siin jedhe. Maatiyos ilma Yaaqoobeedha si kaaseera.
Okko lakkika garagara na anjette Yoosefin lama jira waan jetteef Yoosefi ilma Eelii kan immoo Maatiyos keessaa fidi ayyee. Maatiyos keessatti Yoosef kaadhimaa Maariyaam kan jedhu ayyuu. Ooy. Guddotaaf gatii barreeffamee fi yeroo sana barreeffame Luqaas keessatti. Yoosef lama moo lamaa miti lama jette waan ta'eef isa tokko fidii siin jedhe Maatiyos hin keessaa isa tokko fidi. Luqaas keessatti immoo siin jedhe. Luqaas keessatti immoo Yaaqoobni Maariyaamis hin tuqamne. Isa Luqaas keessaa Maatiyos Yoosef lama erga jette isa tokko fidi Maatiyos hin keessaa. Oromi famini kana sitti haasaa jiru hin tuqneen siin jedhe bakka. Laman jenne fidi kadhaman san. Dirqama namoonni kun barreeffaman achirra tarraanii taa'uu qabu. Yoosef bibbi tokko yoo jiraate. Eessaa fiddiree lama kan jedhu. Maatte. Yoosef tokko duwwaan hin jiru macaafa qulqulluu keenya irra boleessoo. Fidi isa tokko nagarsiise. Ishi isa tokko nagarsiisme. Nagarsiise. Yoosef inni tokko gabaabaa masaa ilma Yaaqoobidha. Fidi siin jedhe. Fidi Maatiyos hin keessas haa ta'u Luqaas keessas haa ta'u fidi siin jedhe. Isa lamaa san. Yoosefino? Yoosefino? Okay, kosiin baasa. Yoosef baay'ee tu jedheera. Rakkoon qabu fidi. Qoy Maatiyos keessa dhaqee sii baasa. Ibnu jirtaa? Abdii. Ooyooni. Gaaffiin kee salphaadhaami garuu wal hubachuu dadhabdanii. Gaaffiin koo salphaadhaami. Oromoon akka jedhu yooni. Isa dhaabbatee ilaalutti qalmi quncisaa fakkaataa jedha Oromoon yeroo ammaa. Akkana jedha suni mammaaksadha. Mammaaksa Oromooti. Suni mammaaksadha. Abdii ammastii wajjin haasa'e. Maatte yooni. Suni mammaaksadha akkoo gaaffitti gaafatte waa'ee Yoosefiidha waa'ee kana irratti immoo kitaabni qulqulluun waan jedhu qaba. Okay. Hayyee qoy si gaafadha suma gaafadha. Yoosefin Yoosef kaadhima Maariyaam ni jiraami? Iddi dhaloota Yesuus isarraa lakkaa'amaami? Iddi dhaloota Yesuus Kiristoos iddoo lamatti dhaqee inni caafamee jiru. Ani waan si gaafadhe qofa naa deebisi. Si galee? Qoy. Yesuus iddi dhaloota isaa Yoosef irraa lakkaa'amaami siin jedhe. Akka lamaattiin si ibsuu danda'a. Isa qofa illee miti isa qofa jedhi ka. Isa qofa irraa illee miti isa qofa irraa lakkaa'amaa adda naa baasi dursa otoo naan ibsin. Akka booda nan kaanneef. Akka macaafi jedhu jenne malee. Akkuma macaafa. Jettuun jedhe. Osoo hin taane waan ani si gaafadhe. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Waan siin jedhe iddi dhaloota Yesuus kan lakkaa'amu Yoosef kaadhima Maariyaam irraa immoo miti. Miti. Mitis akkasis. Mitis akkasisi? Si galaraa? Maal jechuudha? Kan Maatiyos boqonnaa tokko gubbaa boqonnaa Maatiyos gubbaa jiruu fi Luqaas gubbaa jiru adda gara. Thank you. Yesuus waan gaarii. Yesuus naa gale. Yesuus nama lamarraa idda dhalootaa lakkaawwata. Nama garaagaraa miti. Kaayyoon konteentiin isaa adda gara. Konteentiin inni keessatti caafame sun. Sirriin na hubadhu. Yesuus nama garaagaraarraa nama lamarraa idda dhalootaa lakkaawwatamoo nama tokkicharraa lakkaawwata. Abdii. Si dhagaa waan siin jedhe Yesuus nama lamarraa idda dhalootaa lakkaawwatamoo nama tokkicha. No. Inni Maatiyos keessaa maalidha? Inni Luqaas keessaa maalidha? Si gaafadhe deebisi. Yesuus dhaggeeffadhu. Iddi dhaloota Yesuus
gara lamaa lakkaawamamoo nama lamarraa lakkaawamamoo nama tokkicha. Amma siin galle nama tokkicharraa lakkaa'ama. Thank you. Koi. Thank you. Yesuus nama tokkicharraa lakkaawama. Eenyurraa lakkaawwata hidda dhaloota isaa? Adeemsa keessa walii ibsina rakkoo tokko hin qabu. Okay. Eenyuun nama jedhamurraa lakkaawama hidda dhaloota isaa? Abdii Muusaa dhagaan jiruan. In dhageessa dhagaye maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin. Maqaa Waaqayyoo isa jiraataa already hin beektu ati garuu haa ta'u inni isaanii na dhageessisuu hin dandeessu. Aboon sun siin kennamne abboomuudhaaf ati. Abooni adeera kiyyaa dhiisi maqaa aboorra deddeebiteen kaasinii waan siin jedhe waan siin jedhe Yesuus namni inni hiddi dhaloota isaa irraa lakkaa'amu tokko naan jetteetta galatoomii inni sun eenyu maqaansa? Waaw. Hiddi Yesuus Kiristoos kan inni irraa lakkaa'amu hidda sanyii Daawitii sanyii Yihuudaadha. Ahaa. Sanyii Daawiti waan gaarii. Kanaafuu qoy gaarii. Kanaafuu hidda Yoosef irraa lakkaa'amu jechuudha. Jedhika gaafadhu. Yoosef irraa lakkaa'amuun Yoosef sanyii eenyu? Abdii Muusaa fumaanuu rakkifta. Waan deebii argachuu dandeessu. Abdii Muusaa Yoosef sanyii Daawit miti? Nangeeffadhaa qoy. Yoon hidhiis beekaa jeeqa. Kaaseeraaf Yoosefii. Wandee qoy. Dhiiraa mi'atis inni haasaa jiru dhiira qoy. Inni utaaliniiti wandee akkuma sidaatti tasgabbiin haasofnaan ifati. Yooni. Oye. Okay. Yesuus kanaafuu hin banatinii wandee hin banatinii haasofta dabaree sii kenna. Wajjin haasawisi jedhee naa eeyyame waan ta'eef maayikii qabadhu. Hin haasoftaa boodar. Siitu naa eeyyame wajjin haasawu yagan dhufutti naan jette amma wajjin haasawee geeffadha naa obsi. Yooni Yesuus hiddi dhaloota isaadhaa kaadhimaa Maariyaam maali maqaan isaa Yoosef irraa lakkaa'amu? Yoosef irraa lakkaa'amuu siin jedhe hiddi dhaloota Yesuus. Wayyi haasa'e kaayi. Abdiin dhaga'amu baakki. Sirraa haa rukutamu abbo. Jedhati. Hidda dhaloota Yoosef irraa lakkaa'atamu lakkaatu siin jedhe. Haasa'e kaa. Yaa Rabbii maal haasawaree san si gaafadhan deebisne. Maal na gaafatte dhugaa Rabbiin nageenye. Ishi Yoosef irraa lakkaa'amuu siin jedhe hidda dhaloota Yesuus. Hiddi dhaloota Yesuus sanyii Yihuudaadhaa hidda Daawitiidhaan siin jedheera miniyan. Hidda Yoosef irraa jalqabamuun jalqabu lakkoofsa. Akkamitti xaafaatti? Asii ol moo asii gadi lakkaa'aa jirtati? Eessaayyuu haa ta'u Yoosef irraa jalqabamuun jalqabamu. Yoosef irraa jalqabamuun jalqabu asii olis haa ta'u gubbaa gadis dalgaa olis darraan gadee akka fedhetti taasisa. Yeroo eenyu irraa jalqabnu Yoosef irraa jalqabu? Abbaa fedhe irraa jalqabu Yoosef irraa jalqabamuun jalqabu. Yoosef irraan jalqabu. Ragaa fidi. Ati illee akka Yoosef irraa jalqabu ragaa naa fidi. Hayyee. Yoosef irraa akka jalqabu. Ragaa barbaaddaami? Si galee? Hey, gurba. Hayyee gurba. Natti mi'aati. Hayyee. Eshi Maatiyus banadhu. Si galee? Macaafa banadhu afaan hin haasawini. Macaafa banadhee akka hiddi dhalootaa Yoosef irraa jalqabu ragaa. Banadhu macaafni si bira jiraami? Lukaas meeqa? Boqonnaa 3 lakkoofsa 23 dubbisi. Kai birdirifsi jedha maqaa Waaqayyooti. Ol kai natti haasa'e.
Yesuus hojii isaa yommuu jalqabee dhalatee waggaa 30 idda dhaloota isaa yeroo lakkaanis ilma Yoosef jedhaniin. Argatte moo arganne eenyurraa jalqaba? Dhaggeeffadhu gaa Yoosef abbaa isaa miti. Sigaleera. Abboo abbaa isaati siin hin jenne maal ta'e gurbaan waan abbaa dubbataan jiru Yoosef irraa jalqabu moo jalqabu? Ilma eenyu jedhaniin? Ilma Yoosef jedhaniin maaliif akkas jedhee jedhi nagaa. Ooy maaliif waan barbaade haa jedhu maal nagalchan? Ilma Yoosef moo Yoosef miti? Ilma Yoosef moo miti? Ilma Yoosef jedhaniif Yooseftu dhalcheeree garuu. Kottu dhufta. Kottu dhaggeeffadhu. Yalla. Yesuus Yooseftu dhalchee moo Maariyaamtu de? Biliseenuuf. Qabamtee taa kottu dafi. Dafi kottu. Ayyee dhiifama yooni kiyya. Eshi Yoosef irraa jalqabame? Taasaan ture garuu. Asii bilbila xiqqoo bilbila qabadhee dhiifama. Ilma Yoosef irraa jalqabame? Yoosef hin dhalchine abbaa koolaa dhagaartaa Yoosef Yesuus hin dhalchine. Gara biraatti na noofin awwaan dhalchuun namni tokko gaafa waamamu yeroo takka awwaan dhalchuun dubbanne waan dhalchuun jenne Yoosef irraa jalqabamii siin jedhe yeroo lakkaa'amu. Akka kutaa ammaatti? Galatoom. Yoosefiin kun ilma eenyuti? Yoosefiin kun already ilma Yaaqoobiidha. Ilma eenyuti? Ilma Yaaqoobiidha. Ilma Yaaqoob miti? Xiqqoo turtee garuu ilma nama biraatiin aan hin jettu miti? Ayyee. Galatoom. Yoosef ilma Yaaqoob sirri naa qabadhaa ijoo. Yoosef ilma Yaaqoob. Waan gaarii. Eessaa dubbiste? Maatiyos keessa deemnee dubbisuu dandeenya. Maatiyos siin hin jenne. Luqaas ilma eenyuti jedha? Bible commentators kan jennu tokko hoggaanuuf ibsu eegalaara. Ilma eenyuti jedha Luqaas ilma eenyuti jedhaa siin jedhe gaaffii. Aawun adda mite nyaante selfish haa ilma eenyu jettee dubbistee kaate amma yeroo dubbistu ati ilma eenyu jettee dubbiste? Yoosef immoo yeroo Luqaas irraa dubbiste. Kutaa Luqaas kun kutaa idda dhaloota Yoosefin ibsu utuu hin taane idda dhaloota Maariyaamii ibsa. Lekka akkasii hin jenne Yaaqoob ilma eenyuti jedha Luqaas? Yaaqoob ilma eenyuti jedha? Yaaqoob ilma Eeliiti jedha Luqaas. Hin jedhu sobdeetta. Yoosef ilma Eeliiti jedha Luqaas miti? Argite si harkaayyuu wal makate. Laaw. Si harkaayyuu. Qoy al tokko Abdii Muusaa natti deebi. Maayikii qabadhu dabareen kayyooniiti. Yoosef ilma Eeliiti mi? Yooni. Oyyee. Ilma Eeliiti miti? Yoosef ilma Eelii miti. Aha, inni Luqaas gabaase soba? Luqaas soba dubbate? Soba dubbate. Soba hin dubbanne dhaggeeffadhu. Soba dubbate utuu hin taane dhaggeeffadhu. Yooni. Abdii Muusaa dhaggeeffadhu sitti nan hima. Soba dubbate miti. Dubbichi dhuguma. Garuu Eeliin abbaa gudeelchaa Yoosef miti. Abdii Muusaatu soba dubbateen jedhe Yooniin jenne. Abdii Muusaa soba dubbateen jedhe. Abdii Muusaa soba dubbate sirriidha. Dhagaaturre miti maal taate? No. Abdii Hundi Muusaa. keessa nu galaate haasaa dhaggeeffadhu. Qoy yoonii natu mul'atu ishee. Ati eenyutu soba dubbateetti? No, eeko mucaa dogoggorsaa jirtu Abdii Muusaa mucaan jedhanii nama dogoggorsaa guddaadha mucaattaa abbaa kaakayyuu yuun ta'a laa hawla walaa quwwata illaa billah. Mucaa? Munzirul Humaa. Be silent for 5 minutes. La carrannaa kennamee jira. Maafi silent. Wait for us. Now Laakiin abdiin bisii ta'e natti dabarsee jira.
No, 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 no. Maltaati. Hamtootiin TV Abdii na qabdii. Lakki dhaggeeffadhu. bizii ta'e Abdii bizii Muusaa. ta'e bizii ta'e na wajjin haasa'e. Ishi. Muzer na dhaggeeffadhu. Yoonii Beektaa maaliin wajjin jedheen xumuree beektaa? kaa. Qoy yoonii wajjin xumuree kaa. Oyi. Hojiitti seenuudhaaf jedhe daqiiqaa tokkotti naa kenna. Itti seeni kaa deeqaa Hojii- tokko maal haasofna dee? Haasa'e, Na haasa'e. dhaggeeffadhu. Yooni. Oyi, haasa'e. Oh. Bakka dhaggeeffadhu. Sila kaaseeraaf macaafa qulqulluu keessatti Yoosef gosa tokko duwwaa miti. Isaan kan isaan jedhanii Luqaasiin Maatewos wal faallise jechuudhaaf haasa'u. Tokkoffaa seenaa baraa 25 lakkoofsa 2 irratti Seenaa baraa miti amma Luqaasiin Yoosef Maatewos. ilmaan sanyii ilmaan Asaaf keessaa jira. Maatewos Luqaasiin- boqonnaa tokko 16 Aantee irratti maal Yoosef taate? ilma Yaaqoobtu jira. Huyi. Luqaas boqonnaa tokko 23 irratti Yoosef ilma Eelii Luqaasiin jira. Maatewos walitti araarse amma sadiisiiti. Luqaasiin Oyi Maatewos. dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu kaa. Nasitti maa jira mini. Maatewos 13:53 Qoy waa'ee ati keessatti maaltu immoo geesse amma? Yoosef obboleessa Yesuus isa jedhameetu jira. Ishi Dhagaartaa rakkoon qabu. Rakkoon qabu ilaalaa. yoone kana qabadda sirriidha. dhalaa. Yoonee taasaa ta'uu Tokkoffaa seenaa baraa 25 irratti Aante? Yoosef ilmaan Asaaf keessaati. laa ilaaha illallah. Maatewos tokko 16 irratti immoo Yoosef ilma Yaaqoob. Sirriidha. Luqaas tokko 23 irratti immoo Yoosef ilma Eeliiti. Sirriidhuma. Maatewos boqonnaa 13 Tokko tokkoon haasofnamee qoyaante Yesuus ka jettu qoyi suuta jedhiitii adda baasaa deemtaati qoyi. Maatewos irratti ilma Yaaqoob ka jedhame eenyudha? Suuta jedhi kophaa kee haasa'ini na wajjin haasa'e. Qassedi na wajjin haasa'e. Na wajjin haasa'e qassedi. Eshi. Okay. Maatewos irratti Maatewos boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irratti ilma Yaaqoob ka jedhame eenyudha? Ka eenyudha? Yoosef. Yoosefi. Yoosef kam? Yoosef kam? Yoosef isa kaadhimaa Maariyaam. Isa kaadhimaa Maariyaam. Ayyee Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti ilma Eelii kan jedhame eenyudha? Yoosef kan biraadha. Baasii dubbisi. Dafi macaafa baasii dubbisi. Luqaasiin baasii dubbisi. Ii dubbisee mi Yaaqoob. La, qoy. Ilma Eeliidha malee kaadhimaa Maariyaamidha. Qoy yeroo takka. Baasii dubbisi macaafa. Dubbisi. Ishi. Laal. Kunoo baasee dhaamani koo kun waan haaraa miti. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti Yoosef ilma eenyuuti jedhe? Yoosefi. Ilma eenyuuti? Luqaas meeqa? Isuma dubbisi. Yoosef ilma Eelii. Ilma Eelii. Yoosefichi kun eenyu akka Yoosef kun eenyunni? Yoosef kun eenyun? Yoosef kun eenyun? Ishi Maatewos irra challamuu La. Yoosef inni kun eenyunni? isa Maatewos irra Yaa Rabbi sabrii nuu kenna. ilma Laal, Eelii jedha Yoosef- isa ilma Eelii. Yoosef isa kamiidha inni kun? Yoosef isa ilma Eeliiti. Kaadhimaa Maariyaam miti? Waan kan biraa naa barreessee kan biraa. Qoy. Kaadhimaa Maariyaam miti? Kaadhimaa Maariyaam Hin miti? jedhu. Kunoo. Hin jedhu Asumatti kaa. jedhee jira. Maaliin hin beeku Kunoo kaadhimaa wabeeffannaa Maariyaam? macaafaadha. Kunoo ilaal. Wabeeffannaa macaafaa bakka kanatti fidate Luqaas maal jedhee? Ilaal. Ergaan isaas jedha. Ishi. Durbee Maariyaam jedhamtu tokkotu turtee jedha. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamaa turtee jedha. Inni isa kan beektaa kamiin wabii godhate? Wabeeffannaadhuma macaafaa kan fide inni maal fide? Yoosefiin kuni kaadhimaa Maariyaam isa kaadhimaa Maariyaam akka ta'e wabeeffannaa macaafaa asirratti wal fida. Isa hojii ergamootaa irratti Maal taate dubbisi ta'e gaadi namichi? kunoo waan inni fidate ilaali kaa. wabeeffannaa macaafaa seedhu dhaggeeffadhan akkasitti fudhadhu. Maatewos jedhu kun Yoosef ilmi Wabeeffannaa macaafaa fudhattu. Maariyaamee. Wabeeffannaa macaafaa fudhattu. Ante? Halloo? Oh, Muzril. Maaliif hin fudhadhaa? Yoosef gateedhee wabeeffannaa godhee fide malee Yoosef kun inni Muzuri. Luqaas irra jiru kaadhamaa.
Yoosef kun kaadhimaa Maariyaamii jedhe kunoo maal taate wabeeffannaa macaafaatii irratti kunoo macaafa rakkaa jira maal taate namichoo. Muziriin. Qoyyooni maal taate sila carraa dabarsitee miti ati carraa kan maaf nama jeeqtan isin nama lama maaf nama jeeqtan. Dhaggeeffadhu inni kun. Sammuu keenya nuuf eegaa. Eeshi isaa wajjin haasa'e. Lakki isaa wajjin haasa'u. Maal jarri kun maaliif nama taphachuu barbaadaniisi? Lakki namaan hin taphatina. Yooni muutii godhadhu. Ani finni gargar miti muzirii lakkeetti yaa. Muutii godhadhu bakka kalasan nama lama wajjin yeroo tokkotti nama lama wajjin haasa'uun. Biroo tokkotti miti inni La sila inni haa haasa'u inni haa dubbatu jettee carraa dabarsite moo dabarsine? Haasa'u jedhee otoo hin taane. Argitanii ilaala gaafa wanti inni sila dubbatu sun gaafa wanti inni sila dubbataa jiru sun dogongora harkaa ta'u isaa wajjin haasa'e jedha. Inni kun immoo sila gaafa deebisuu dadhabu isaa dabarseera jedha. Argitanii hojii jira? Lakki akkas miti dhaggeeffadhu munziruun. Wallahi nama dhaggeeffadhu munziruun. Hin beektan siistama hin beektan. Munziruun na dhaggeeffadhu wabeeffannaa sadeettuuf hin si baasaadha. Naa wajjin haasa'e. Munziruun na dhaggeeffadhu amma. Eenyu dhaggeeffadhan keessaa ni dhaggeeffadha. Faayisaa lubbuu kee godhattee baata har'a maqaa Yesuusiin. Jalatti kana. Wallahi ni marakkanne wallahi isinii wajjini. Inni waan rakkistan isin. Yooni. Ya? Bakkatti ka callisuun. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جناب ربي dhaggeeffadhu Muziriil akkana godhate itti haasa'e. Kottu deebi yooni kottu deebi baqate yaaki yooniin kun Yooniin ba'e. Kottu yooni Dhaggeeffadhu. warra milishaa kana soma goona dhaggeeffachaa jira Wabeeffannaa macaafaa sadeetti Maatiyus boqonnaa tokko 16 irrattis Luqaas tokko 27 fida laabboleessu dhaggeeffadhu. Maaliif akkas godhe yoo ta'u maqaa Yoosef gatii jedheefitu sana wabeeffannaa godhe malee Yoosef inni Maatiyus boqonnaa tokko jiru. Maal antee dhugaan dabsiinutu osoo biyyi kun sabni kun guutuun osoo si dhaggeeffatu dhugaan dabsiin. Kan amma dhugaa dabsisiidha. Bakka Yoosef jedhu bichaa fudhatta Luqaas Yoosef sun eenyuun akka ta'e eenyu Yoosef sun jechuu ibsuudhaaf isanii fidayyuu akka jettee dabsitaati. Hin dabsine dhaggeeffadhu. Garuu hin dabsine. Waaqayyotti maal himta garuu ati garuu gaafa fuula Waaqayyoo dhaabatte. Maalani masittaa isaa. Atuun hubachuu hin dandeenye. Mucaa koo naan jedha. Baay'ee taasaa jirta baay'ee. Mucaan Waaqayyoo akkasitti dubbii dabsaa. Hin dabsine baay'ee ibsiteef si fudhachuu didee jedha. Ibsitee taaf isa fudhachuu didee isan beeku malee innati jettu sirrii miti siin jedheedha Waaqayyo. Maaliif dhaloota akkamiiti dhaloota macaafa dubbii sagalee Waaqayyoo akkatti dabsu maaliif taatan isin? Maal ta'a dhugaa jiru yoo dubbii sagalee Waaqayyoo ta'uu isaa amanteettaa? Hin amantaan sagalee Waaqayyoo ta'uu isaa. Maal akka jettaa mi'ati? Duraanuu sagalee Waaqayyoo midhattu. Duraanuu sagalee Waaqayyoo midhattu. Kan sagalee Waaqayyoo ta'e keessaa adda baafnaadhaaf sagalee Waaqayyoo waliin niitu. Ammas waliin niitu. Munzirin waan biraatti dabartanii munzirin. Maal dabarraa boriyyuun dabaruun waan biraatti. Maa biyyi nagaa miti? Waan biraatti darbaa waan biraatti darbin kutaan ammaa kutaa ifaadha. Yooni muyitii godhadhu. Si galeera? Muyitiin godhadhu siin ibsa maqaa Yesuusiin si amansiiseen gadi bu'aa malee muyitiin godhadhu. Ayyee Yesuus ka jettu cufadhu isaa wajjin maa rabbiin natti fudhe silamaan hin godhu. Afaayyee maal sitti godhamni? Rabboo isinii wajjin rakkisee maal hin godhu? Gaaffii kee tokkoon kan keessa. Akkasiin jedhee? Maal anuus wajjin rakkachaa jira. Akkasiin jedhee? Eshi amma Yesuus Kiristoosiin na fudhachuuti. Yesuus Kiristoosiin fudhattee taate? Maal gaaffii biraatti hin darbin gaaffii maasee. Inni kun isinitti cimeera wallahi isinitti cimeera inni sun illee sila banatee jennaan akka banate ta'uu dide inni kun isin rakkisa inni kun ilaal
maaliif jennaan waanuma qadirii keessanii dubbachuu wayyaati isa kana natti haasa'i. Naagalee jira wallahi hin dandeessa isisan. Rakkoon qabu kutaa ammaatuun si ibsi. Kutaa ammaatuun si ibsi. Maaliif si tasila si rakkisee jennaan isatti dabarsite egaa isa immoo kunoo gabbi godhee makiinaa lagee tabbatti galee ta'e bara. Kana booda macaafa mormuu jammare. Abdiitu wacee na dhaga'uu dide. Si galeera. Abdii wace jedhe. Abdii wace jedhe. Abdiin dandeetu mayyuu wacaan jiru har'a. Ati motas gabbaa wayii natti fakkaata ni haasa'e. Ati gabbaa wayii natti fakkaata. Saalensi maanii jedhe. Dhiisi maal abbaasaa wal faarsinaa. Jedhime. Akkasiin jedhee. Akkan jedhee. Ayyee. Isammaan dandeessu. Isammaan dandeessu. Isammaa sana ibsuu hin dandeessu. Nan danda'a. Kan kooti. Naaf Yoosef ilmeenyuuti. Yoosef. Naaf dafiga. Ilma Yaaqoobi. Ayyee. Luqaas immoo Yoosef ilma Eliitiidha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii maali ture? Inna maal ta'eere? Lama ta'anii godhatanii Yaaqoobii fi Eelii lama ta'anii godhatanii qixxeedha. Lakki. Lakkiin jedhee. Amma ta'e hoggaa baay'ee gaarii natti tolte rabbi siin ibsa dhaggeeffadha. Hoggaa quraanaa akkuma namatti tola. dubbattuu adiisas hin fayyadamtanii ammati. Adiifni quraanni adda dammaa'u. Bakka akkana ga'a. Anis baabil koomentaatariin fayyadama akkuma ati sana fayyadamtu baabil koomentaatariin fayyadaman. Ishii. Sigalee baabil koomentaatariin waa'ee kitaaba Luqaas barreesse sanatti koomentaatara muu godhu maal jedha beektaa? Ishii. Iddi dhaloota inni Luqaas irra jiruu fi inni Maatiyoos boqonnaa tokko gubbaa irratti barreeffamuu jedha. Maatiyoos boqonnaa tokko gubbaa irratti Maatiyoos yeroo jalqabu sanyii Daawit jedhee Abrahaam jedhama moototaan jalqaba sii gala. Baasii achi waan akkasii moototaan jalqabee baasaa nu ibsaa deemi nu ibsaa deemi. Good. Maatiyoos boqonnaa tokko danda'a. Maatiyoos boqonnaan tokko lakkoofsuma tokkorraa baay'eedha. Meechi abbaasi koomentarii achi abbaasi kamerraa bante habbaa ibileerraa banaarti moo kamerraa banaarti? Akkamittiin sii baasa? Iskiriinshuutii godhee sii kaa'u? Maalirraa dubbisaa taate? Ani dhaggeeffadhu Ingiliffasaadha. Isuma Ingiliffasaa tiraansiit gootee afaan nu beennuun afaan keenyatti afaan Oromootti hiikte nu garsiifta. Tole egaa iskiriinshuutii sii godhu. Tiraansiitii gooteetiyyuu afaan keenyatti jijjiirteetiyyuu Ingiliffa yoo ta'e nu garsiisaa deemta. Maal keessaa baasaa jirta? Habbaa ibiliidhaa? Abbaa ibilii miti. Akka gootu. Yaa Rabbii koo. Baayibil dhaggeeffadhu qaba. Baayibil koomentaatarii baafadhu qabda yoo ta'e. Baasiitii ofii keetii baasii nu dubbisiin siin jedhee bara. Akkamitti baasarii iskiriinshuutii godhu? Ani wanta akka isaa godhan. Hin fudhattu? Dubbisteetta miti ati waan sana dubbistee nutti agarsiisuuf miti? Ishi ani appii isaan qabaa appii irraan dubbisaa jira inni immoo yeroon keessa galuudha sii galeera keessa galuu na gaafata keessa galee iskiriinshuutii godherra sii kaa'u. Iskiriinshuutii maal goota tiraansiit gootee ibsa isaa wajjin nu ibsaa deemta malee iskiriinshuutiin koo peejii bichuu tokko duwwaa siif dabara. Dhaggeeffadhu ishee gaa salphaa mayyuu dhaqi baabilii kee bira dhaqi baabilii bira dhaqi. Baabilii bira dhaqi. Nu dubbisiiti nu hiikii siin jedhe. Nu dubbisi nu hiiki. Maatiyoos boqonnaa tokko dhaqi. Maatiyoos boqonnaa tokko deemishi. Maatiyoos boqonnaa deemi naan hin jedhin kaati macaafa dubbisiitii nu hiiki malee maal taate. Koomentarii keetii wajjiniin nu dubbisaa nu hiikaa deemi. Baayibilii irraa Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoo tokko dhodhattu. Igaleera? Toorri iddaa maal taate aantee dubbadhu baay'ee. An dubbachaan jira dhagaamaan jiru.
Dhagaamaan jiru. Maal ati achi ragas dhagnaan jedhin kaa anoo si dhaggeeffachuu jira. Innaa dubbachaa jira kaa. Waa dubbadhu kaa. Toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawitii jedhee jalqaba. Eegalee? Sanyii Daawitii. Daawit amma dhaloota. Inni kun maal argisiisa? Toora hidda inni mootii ta'uusaa argisiisudha. Yesuus mootii moototaadha. Maatiyoos guutummaatti Yesuus mootii ta'uusaa argisiisudha. Amma nu waa'ee Daawitii kan nu rakkise Yoosef ilma Yaaqoob immoo ilma Eelii jechuudha kan nu rakkise. Argitanii mootii moototaa? Waa'ee mootii moototaa. Mootii moototaa nu dhibee amma nu. Innaa dhaggeeffadhu ati harka rukutuu maaloo hin ta'e innaa inni Maatiyoos keessatti caafame sun guutummaatti maal kolfitaa? Waan akka inni wallaahi. Maaliif wallaahi jetta afaan Oromoodhaan kakadhamu? Yooni dhiisi maal goota allaa masaanii mataa jallisee gatiteef jedhaniisa. Maantee qoyati muutii hojjetaa sila maal taate dubbiin jajjabaan namuuti qabattee bisilati. Jedhi dubbadhu yooni maal taate. Inni jinaa isaa itti dhiisi. Mucaan si ibseera. Inni Luqaas irraa mucaan maannaa ilaal koomentarii qaba jennaan koomentarii abbaasi dubbisi jennaan Yesuusii mootii moototaati. Yesuusii mootii moototaati naan jedhe. Mootii moototaa isi qabadde. Iwwaci muusaa irra dhaggeeffadhu baay'ee. Munziruun. Wallahi isintu mana jeequ jira. Mana laal silaa akka aadaa keenyaatti namni tokko yeroo jeequ numaayyuu gadi. Muuziin si nyaatu. Nabuusi rakkoon qabu. Nabuusi rakkoon qabu. Nabuusi waan dhugaan fudhattu argatee nabuusi. Luqaas irriisiin jedhe mucaan dhaggeeffatu. Abdii yoon yaaltu qoqqoome Luqaas irrii lubootaa fi raajotarraa jalqabee siin jedhe. Maatiyoos immoo moototarraa jalqabee siin jedhe. Isa booddee inni Luqaas irra jiru Yoosef isa luba ta'ee jirudha siin jechaa jira. Haadhimaa Maariyaamutu hin ta'in. Inni Maatiyoos irra jiru immoo hiddaa moototaa keessa isa dhufe Yoosef ilma Yaaqoobii siin jechaa jira. Yoo fudhatte Yoosef kan Yaaqoob immoo kan Eelii ture. Yoosef lama inni Luqaas keessaa sanyii Leewotaa keessa isa jirudha siin jechaa jira. Kaanota isa hedduudha inni Luqaas irraa kaanotarraa jalqabe. Maatiyoos immoo moototarraa jalqabe. Yoosef inni Maatiyoos irraa sanyii hidda moototaa keessaa kan dhufedha siin jechaa. Inni Luqaas irraa immoo Yoosef isa hidda lubootaa keessaa dhufedha. Ilaal hidda mootii keessaa isaa dhufu. Hidda kamii keessaa yoo dhufu maallaqa haadha qe'ee ilma Eeliiti jedhanii macaafni sila. Dhaggeeffadhu mootota kan ta'an hidduma Yihudaa keessaa ba'anii obboleessu maal taatee nu jetta? Laa ilaaha illallah. Ilaal hidda eenyuu lakkaa'ee ka'eetu ilma Eeliiti jedhee dubbate. Obboleessu Yesuus bifa lachuun mul'ate mootiidhas lubas ta'ee mul'ate na dhaggeeffadhu. Israa'el keessa lubis mootiinis maal taate? Baga mul'ate. Maal taatee nu jetta? Baga mul'ate si jedhe. Baga mul'ate. Bakka hin fudhadhu mirga keedha. Dhaggeeffadhu. Yoosef tokko duwwaan immoo hin jiru erga siraan sitti. Yoosef tokko duwwaan isi. Ilaal kan Maatiyoos irraa toora hidda dhaloota Yesuus jedha. Hin jedhamu hin jedhu. Hin jedha. Kan Luqaas irraa hidda dhaloota Yesuus hin jedhamu hin jedhu. Hin jedha shilachuu isaan sitti maara dhaggeeffadhu. Waan garaagaraa dubbataa jira. Oh my God. Na dhaggeeffadhu. Maatiyoos irra Yesuus mootii Yihuudotaa ta'uu ibsuudhaafittuu dhaqee jenereeshinii hidda Yihuudotaa Israa'eluma keessa jirarraa ibseensiin jedhe. Luqaas irra inni jiru immoo Yesuus luba ta'uusaa hormootaaf barreeffamee sila haasaan ture abdiidhaa wajjiniin isa ibsuudhaaf dhaqee hidda lubootaa keessaa jenereeshinii sana fuudhe. Israa'el keessa mootiin luboonni jiru. Akkati naannessaa jirtu kanatti utuu kan naanneffamu ta'e immoo Luqaas mataan isaa Yoosef kun kaadhimaa Maariyaam jedhee asitti bakka itti hin fidu ture sila. Eessaa kee Luqaas kaadhimaa Maariyaam eessaa? Wabeeffannaa kitaabaan fidu ture sila. Osoo akkanan taane. Maqaa Yoosefiif obboleessu maqaa Yoosefiif fide. Wabeeffannaa macaafanuu caalaa beektaati macaafan itti fayyadamu. Ati tokkittii bakka maqaa Yoosef jedhu bicha fudhattee dhiistaati. Maqaa Yoosef inni jedhu suni waa'ee Maariyaam ibsuudhaaf malee Yoosef inni suni kan yaa'e. Atumtuu biyya lafaa irratti namni tokko abbaa lamarraa dhalataa? Kanaafuu macaafni wal wanta nuyi jechaa jirru nu hubadhu malee.
Yoo nu hubachuun barbaanne dhiisuu dandeessa. Ani sannaa galuu dideem ilaal isannaa galuu dideem achittis toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawit sanyii Abrahaam isa kanaa jedheetuyyuu geessee Yoosefii ilma Yaaqoobii jedha. Muzaayir. Asittis immoo lakkaa'ee asittis immoo toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos jedheetuyyuu Yoosef ilma Eelii jedha. Maal jechuudha akkana jechuudha? Akkamitti namni tokko kan nama lamaa ta'a? Bakka isee kanan furadhaa itti malee nummoo si ibsineerra. Inni Luqaas irraa lubootaan qabee Yesuus luba ta'uusaa ibsuuf barreeffame. Inni Maatewos irraa maalirraa argite kan ta'e? Hidda luboota Luqaas irratti kan lakkaa'amaa jiru hundisaa. Maal takka jedhe? Maal takka jedhe? Jarra achirra jiran hundumaatu lubootadha. Argitanii? Leewwiin lubii. Waan jarra sirra jiran hundi isaanii luboota ta'aniif bakka luboota lakkaa jira. Leewwiin taanu awwaayii iddaan na dhibaa jira malee awwaayii lubummaan na rakkisan jedhiyan. Sii galuu hin danda'u bakka dhiis. Sii galuu hin danda'u. Eesh bakka kanas. Laa isa kana ibsuu hin dandeessan. Ansi numayyuu sitti meera. Wallaahi isa kana ibsuu hin cima. Ansi numayyuu meera. Wanta ibsuu dadhabe tokko hin jiru. Eesh waaqayyo adda dhaloota. Kan barbaadu caafi keessa wal faalleessaa hafuurri qulqulluun immoo nama dogoggorsaachuu barbaaddeetu malee wanti ibsuu dadhabe hin jiru. Gilsiidha ibsineerra. Qoy an kana miti iyyuu qoy waaqayyo adda dhaloota qaba. Waaqayyo adda dhaloota qaba. Sila abdiitti meeraan dhaggeeffachaa turte miti? Laa ani nageenya natti. Dhageesseeta maal dhageessiseentu? Laa wallaahi hundee dhiyeenya dhufe maal taate? Eesha ta'u waaqayyo adda dhalootaan qabu hin. Kanaafuu Yesuus waaqayyo miti? Waaqayyoodha mucaa waaqayyooti. Hidda dhaloota Yesuus Kiristoos jedhaan jiru macaafni. Akka foonitti sababii inni dhufee mul'ateef sii kaasee maal waaqayyo akka foonitti akka lafee jedhame adda baafama waaqayyo? Eeyyee foon hin taane sagaleen foon hin taane. Sagaleen foon. Awwaa'ee sagalee si gaafadhe waaqayyo hidda dhalootaa akkamitti qabaan jedhe madaan. Isaati kan haasoftu kan lafaa jan kan haasoftu kan waaqarraa. Maaliif? Wal hubachuu hin dandeenyu maaliif beektaa? Isan jedhe dubiitti kottuu deebinaa deebisiidha malee inni ati jette moomaa inni itti xalaa. Lakkii ani isan jedhe siin hin jenne ani inuma na ajaa'ibe malee waaqayyo akkamitti hidda dhalootaa qabaata takkaan jiru kun biyya keenya hin jiru wanta kana. Biyya keessan hin jiru biyya keenya jiru. Biyya keenyatti takkaa namni waaqayyo hidda dhalootaa qaba jedhe takkaa namni naasoo wallaahi. An biyyuma keessan kan dhufeen argee. Mana keessa ergite. Yooni dhiis wajjuma naasanii kana dhiis maal godhaa? Allah maal taatanii yooni maal yooni adaraa kabajaa keessatti balleessinaa kaa'i. Yooni muutii qabadhu maaliif beektaa? Munziruun mucaa gaarii qabu. Inni jedhe waaqayyo akkamitti hidda dhalootaa qabaate adaraanatti Yesuus ka jettu. Mee roomeerran si dubbisaa na dhaggeeffadhu fidis. Maal waaqayyo hidda dhalootichaan si. Waa'ee hidda dhalootichaan si ibsa maal taate? Na dhaggeeffadhu. Waa'ee hidda dhalootichaa hubachuu barbaade waan macaafa namaneen si dubbisaa na dhaggeeffadhu. Naa dubbista waaqayyo hidda dhalootaa qaba moo qabu afaaniin naa deebisii ka'itti naa dubbisi. Yooyidha ishi simaa nyammaa na dhaggeeffadhu. Isa maal? Malleessilin majammara malleessilin. Isuma si deebi'a kana si deebisa. Naa deebista waaqayyo hidda dhalootaa qaba naa deebisi gadura. Waaqayyo hidda dhalootaan qabu siin jedhe. Yesuus hidda dhalootaa sababa inni deebin sitti mutira. Maaliif nan fudhattu? Ishi si dhaggeeffachaa jiran jedhe. Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Ani Phaawulos hojjetaa Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uudhaaf waamame. Wangeela Waaqayyoo socho'uudhaaf addaan kan hambaafame kan dhaabuu kooti. Wangeelli kun isa Waaqayyoo duraan dursee karaa raajota isaatii caafata qullaa keessatti abdachiisedha. Inni waa'ee ilma isaa isa akka foonitti sanyii Daawit keessaa dhalatee dubbate akka qulqullummaa isaa hafuuraatti immoo warra du'an keessaa ka'uudhaan Yesuus Kiristoos gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uun isaa humnaan beeksifameera jedha.
Dhageesse? Waaqayyo dhaloota qaba jedhaadhe kun. Bariisa. Dhiis bakka. Dhiisi bakka. Waaqayyo dhalootaa qaba jedha annan sii dubbise maal taate waa'ee Yesuus haasaa jirra waa'ee dhaloota Yesuus haasaa jirra miti. Kanaafuu Yesuus waaqayyo miti naan jedhi kaati waaqayyo dhalootaan qabannee walii gallee. እግዚአብሔር ነው ኦሮሚፍ እግዚአብሔር ነው አምባስ ሮቤ ሲ ዱቢሳ ስሪ walii galla jira walii galla dhugaa dhiisi walii galla. እሺ ሜሮሜን ሲ ዱቢሳ ስሪት ተስገባ ይደግፈዱ ዋን እንጂ ነሪፈትኒ dhaggeeffachaan jira. ማሊ ጳውሎስ ሆጀታን ኢየሱስ ክርስቶስ ኤርገማ ta'uudhaaf waamame wangeela waaqayyoo lallabuudhaaf addaan kanan baafame kana caafuu kooti. Wangeelli kunis waaqayyo duraan dursee karaa raajota isaatii caaffata qullaa keessatti abdachiisedha. Inni waa'ee ilma isaa isa akka fooniitti sanyii Daawit keessaa dhalate dubbate akka qulqullummaa isaa isa hafuuraatti immoo warra du'an keessaa ka'uudhaan Yesuus Kiristoos gooftaa keenya ilma waaqayyoo ta'uun isaa humnaan beeksifameera. Waaqayyo akka foonitti dhaloota qaba. Yesuus foon hin taane sagaleen foon hin taane namicha nama maal taate? Waaqayyo akka foonitti dhaloota qabaan jedhu naa deebisi. Waaqayyo isa kamitti nagaa qabtume? Waa'ee Yesuus moo waa'ee Waaqayyo abbaati? Yesuus waaqayyo miti? Yesuus sagaleen foon gaafa ta'e dhaggeeffadhu sagalee gaafa ture waaqa. Mishibboo. Erga sanyidama fi dhufeeffamu immoo Maariyaam hayoo sagadiitiif sanyii hibba sana hafeen. Musliin waan hin beekne bakka itti haasoftu. Kanaaf amma wanta gilcii macaafa namanii jedhu wanta namanii fudhadhe sii dubbise. Hiyyoo immoo naan taane jechuun immoo mirga keeti. Macaafi kana jedhaa kana namanii. Gabaabaan isaa hiyyoo immoo naan taane ta'e mirga keedha. Mirga dhiibettiin qabu gatii ta'eef jechaadha. Waan macaafi jedhu fudhadheeraani jechuudha. Ifaadha. Munzir. Ifaadha. Zaani na bukeera baa ture kanaafi an kanis siin jedhee qoy. Amma kana siin jedhee dhiisi. Kana siin jedhee dhiisi gaaffii. Waaqayyo karaa foonitti dhaloota qaba waaqayyo. Waaqayyo akka waaqummaatti siin jedheera hidda dhalootaan qabu yeroo sana Kiristoos duwwaadhaa. Waaqayyoon ulfina guutuudhaan waaqayyo yeroo ture hidda dhalootaan qabu. Amma garuu erga dhufe sababii ilmaan namootaatiif foon erga ta'ee kakuu sana kan baate Maariyaam hidda Yihuudootaa keessaa erga ta'ee kiingidemii sana mul'isuudhaaf immoo foon gaafa ta'u achirraa lakkaa'ame macaafni akkas jedhaa akka foonitti sanyii Daawit keessa. Foonicha keessa waaqa guutu jira miti. Waaqa isela kaaseera abdiidhaa kaaseeraan yeroo Yesuus lafarra gaafa ture waaqa guutuudhaan jedhe ana ta'e ana fayyisuufi siin jedhe sii kaase. Kanaafiyyuu waaqa guutuun too hidda dhalootaa qabaadheen siin jedhe kaan. Waaqa guutuudha lafarratti siin jedheera Muzeer maal taate? Ana ta'een siin jedhe. Anaaf jedhee ana ta'een siin jechaadha. Ishii lafarratti waaqa hir'uudha? Lafarratti hir'uudha? Maachi? Lafarratti hir'uu guutuu waan ta'eef nama guutuudha lafarratti. Nama guutuu. Waaqa guutuu miti? Nama guutuudha. Waaqa guutuu miti Yesuus lafarratti. Dhugaattaa. Nama guutuu. Ana ta'e. Gatii koo baasuu gatii dhufe. Yesuus wajjin yeroo ture lafarratti inni si'umaa wal qixaanni? Nama dhaba. Nama ta'eedha. Macaafi. Sii baasasas. Okay. Inji jijjiirama yeroo tokko nama ta'e yeroo tokko waaqa ta'a? Yeah, of course. Inji jijjiirama jechuudha. Of course sii dubbisasas. Of course. Dhaggeeffadhaa yaa jamaa. Yesuus Kiristoos inji jijjiirama yeroo kaan nama ta'a yeroo kaan immoo waaqa ta'a. Akkasii miti? Amantiidha siin dubbisa. Koy. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti Yesuus Kiristoos kaleessas isuma ture har'as bara baraanis isumaa jedha. Of course kaleessachuu yoo beektaa. Hundinuu of course. Ooyi na dhaggeeffatu kaa. Kaleessa inni jedhu
before utuu naman ta'in dura. Fakkaatti ulfina abbaatiin isa jiru. Filiippis boqonnaa Koy. Waan bareedaadha. Osoo nama Yesuus Kiristoos osoo biyya lafaan dhufin maal ture? Waaqa guutuu ture. Waaqa. Tun lafarra dhufin. Ragaa. Isuma ture jedhaa barkuun. Sii dubbisu? Laala isuma ture jedha isa kamiin ture? Isuma ture jechuun dhaggeeffadhu kaa. Kaleessa inni jedhu ko kaleessa guyyaa aniifate lakkoofnu addunyaa waaqayyoo keessa guyyaa lakkoofsi torbeen hin jiru. Kaleessa inni jedhu ko kaleessa siin jechuun koo guyyaa hojii kaleessaa siin hin jenneen yoo mala hadii siin hin jenneen. Dhaggeeffadhu kaleessa inni jedhu yeroo abbaa bira ture ulfina waaqummaatiin yeroo jiru. Har'a yeroo jedhu immoo nama isa ta'e ilmaan namootaatiif sababii namaatiif jedha ayyaana waaqayyootiin du'a mi'eeffachuudhaaf foon ta'e seexana isaa humna du'aa irratti aangoo qabu bal'eessuudhaaf akkuma isaanii nama foonii ta'e isa jedhu baruma baraan isa jedhu immoo amma humna du'aa ka'uutiin isa ka'e mirgabbaa jiru yoomeerra sansii dubbise. Kana fudhachuu hin dandeessanis. Isuma ture jechuun isa kamiin ture? Isuma kaleessa ture sagalee foon ta'ee isuma ture sagalichatu foon. Kaleessa maal ture Yesuus yeroo waaqarraa gadi bu'u Yesuus ilma namaati moo ilma namaa miti? Ilma namaa miti waaqarraa gaafa akkamitti gadi bu'e hin dhalate malee gadameessa Maariyaam keessaa gadi bu'e. Okay. Bravo. Yohaannis boqonnaa 3:13 irratti ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e malee sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane jedha. Eenyudha ilmi namaa kun? Baay'ee gaarii reef baay'ee waan gaarii. Hundinuu waan kee baay'ee gaarii hundinuu baay'ee gaarii. Amma Yesuus ilma namaa miti yeroo waaqarraa gad dhufe naan jette. Kunoo macaafni akka jedhan baay'ee gaarii innis baay'ee gaarii. Maal jechuudha akkas jechuudha? Yohaannis 3 irraa ilma namaa isa waaqarraa gadi dhufe malee inni jedhu. Filiippisiis boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irra jiru ulfina sana dhiisee isa gad of deebisee jechaa jira. Ilma namaati moo ilma namaa? Koy Yesuus yeroo waaqarraa gadi bu'u ilma namaati moo ilma namaa miti? Yeroo waaqarraa gadi bu'u ilma waaqayyooti. Ilma namaa isa waaqarraa haloo ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e jedha. Eenyu? Macaafni. Yohaannis boqonnaa 3 irraa amma nama ta'e jiraam yeroo sanatti maal taateeti? Ilma namaa isa waaqarraa ilaal ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e. Naan jette ilma namaati kan Yesuus yeroo waaqarraa gadi bu'e. Nama ta'eera gatii ta'eef. Kanaafuu kan waaqarraa gadi bu'e nama moo waaqa? Waaqa. Ilma namaa jedha maal taate? Lakkoofsa 38 mini. 3:13 jedhe bu'aan. Dubbisaan jira. Dubbisi. Dhaggeeffadhu 12 ol deebi'i. 12 deebi'i. 1 deebi'i. Ana waan nagashu. Dhuguma isinitti maanu isa beeknu hin dubbannaa isa argines dhugaa hin baanaa utuma ta'e iyyuu isinii isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattanii waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'ee waa'ee isa biyya waaqaa yoon isinitti hime immoo attamitti amanture ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baane gadi bu'e malee ol hin baane. Akkas ilma namaatiif waaqarraa gadi bu'e. Haaloo. Dhaggeeffadhu kaa. Wanta isa kaanii gaafa tachi deemtu dubbistaa maal taate booda gaafa galtu fa'a. Bakka walii galuu hin dandeenyu. Wanti nu walii galuu hin dandeenyee fi. Waliigalla. Wanti nu walii gallee maaliif beektaa? Isan jedhe duwwaa ta'udha. Ani immoo akkaataa itti ammacaa fudhadhuun hin haasaa malee akkaataa itti ani haga yoowwanaatti isan jedhe fudhadhu siin hin jenne waan macaafni jedhu fudhadhuun si kadhachaa jira. Obboleesso jette malee. Isa waaqarraa isinitti himnaan fudhachuu diddaniidha. Isa lafarraa yoon isinitti himnaan akkamitti fudhattuedha. Ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'eetu gara waaqaatti ol ba'ee jedha. Amma gadi bu'eef ol ba'ee wal duukaa haasa'utti jira obboleessa koo maal taate? Amma inni gadi bu'ee suni ilmi waaqaa inni gadi bu'ee sun amma nama ta'eera.
Gaafa achi Kanaaf ol deebi'u kanaaf ilma namaa jedhe. eeyyee Eesh gaafa ol deebi'oo. gaafa ol deebi'u immoo Eh. ilma waaqayyoo ta'ee anaan bakka bu'ee luba qulqullaa ta'e mirga abbaa taa'edha macaafa. Luba Aha. qulqulluu hangafa lubootaa. Gaafa mirga abbaa dhaabbatu sana ilma namaati moo ilma waaqaa jedhame waamamu? Ilma namaadha. Sababii ilma namaa jedhamee maaliif beektaa? Gaafa ol deebi'een siin jedhe eega ol deebi'e Yesuus maalidha? Ilma namaa jedhame sababa inni ilma namaa jedhameef sitti himuu? Mm. Siin jedhame. Maaliif ilma namaa jedhame beektaa? Hin beeku. Anaantu mucaa waaqa yookiin uumama haaraa na godhe ol deebi'e. Anaanis bakka bu'e ol deebi'e. Kiristoos wajjin duunee fuudhaa kaane. Ilaal gaafa gadi bu'es ilma namaa, gaafa mirga abbaatti ol deebi'es ilma namaa, gaafa lafarra jirus ilma namaati. Never. Yohaannis boqonnaa sadii kudha sadii irra kanatti dubbifte isa waaqarraa yoo isin itti himneen fudhattanii jedheen. Kanaaf ilma waddana jiru. Qoy amma laal inni sun yeroo lafarra ture Yesuus nama guutuudha malee waaqa guutu miti naan jette akkasuma akkasimiti. Eeyyee jedhe. Eewwa yeroo waaqatti ol deebi'oo. Yeroo waaqatti ol deebi'e immoo roomeerra san si dubbise humnaan kaafamee ilma waaqayyoo isa jedhame yookiin ilma namaa isa jedhame sababii ilma namaa jedhameef immoo siin jedhee Amma maal jedhama achirratti? Qoy achirratti amma maal jedhama? Ilma namaa jedhama moo ilma waaqayyoo jedhama achirratti? ilma waaqayyootis ilma namaatis. Kanaafuu Yesuus Kiristoos amma ilma namaati jechuudha. Qoy amma ilma namaati. Maaliif jedhii na gaafadhu kaa? Jechuudha ettee eeyyee jedhi naan maaliif jettaa? Ilma waaqayyoo kan inni jedhameef sagaleetu foon ta'e. Ilma namaa kan inni jedhameef immoo anaan uumama haaraa godhe lammaffaa na dhalachiisee anaan bakka bu'ee samaayii dhaqe. Maal takka seede? Maal takka anti sii qoode? Isa kana furachuu hin dandeessan gadi ta'eef jechuun ofuma keessa qooddatti qaba. Ilaal waan akkana naa ta'eef akkana jedhameera. Waan akkana naa ta'eef akkana jedhameera. Macaafa jira. Ofumaa qooddachuu jirta malee. Hin jedhuun lana isaan maayile macaafa. Obboleessoo Yesuus Kiristoos yoomillee hin geeddaramu. Waaqayyo illee hin geeddaramu. Isa kana macaafni kana hima. Sababni isaadha macaafni kan dubbatu Yohaannis boqonnaa 3:13 Yesuus Kiristoos yeroo waaqarraa gadi bu'ellee ilma namaa jedhamee akka waamamedha. Yeroo biyya lafaarra jiraachaa turellee Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani nama jedhee Yesuus Kiristoos dubbateedha. Siigalee ilma waaqayyoo mootii hin jennee. Qoy. Yeroo gara waaqaatti ol deebi'ellee Istifaanos gaafa Yesuus Kiristoosin argu ilma namaas gara mirga waaqayyoo dhaabbatee nan argee jedha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ilma namaati jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa. Ho'ikaa! Isan keetii duwwii hin iyyini. Yohaannis 10:36 irratti illee ani ilma waaqayyooti hin jenne Yesuus. Ilma waaqayyummaa isaa miti amma kan walii wajjin haasa'u Yesuus yoomiyyuu akka inni waaqayyoon hin taanedha malee. Akka inni waaqayyoon hin taane akkuma haasa'u dha. Waaqayyoodha malee. Waaqayyoodhaan ilma namaa jedhama. Ergoo macaafa qulqulluu isa macaafa qulqulluu koorraa erga irratti teessuma sitti maaraamanis. Kana eessatti Yesuus ani waaqayyoodha jedhee maal taate? Kan inni jedhe ani ilma waaqayyootiidhaa fi ani ilma namaatiidhaa fi kanadha kan macaafarra jiru. Yesuus eessatti ani waaqayyoodha jedhe. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:8 irras jira boleessoo ani alfaadha omeegaadha isa jiru isa bara baraan jiraatu jedha. Ooyi mee alfaa omeegaa sin gaafanneeti. Yesuus eessatti ani waaqayyoodha jedhee barsiise. Dhaggeeffadhu kallattiidhaan ani waaqayyoodha jenne garuu dhaggeeffadhu. Yihuudoonni ani ilma waaqayyooti jennaan waaqayyoon arrabsiteedha. Maal jennaan ofuma keetii waaqayyoon of gooteedha. Yihuudoonni jechuudha. Iyyasuus immoo maal jedhe caafata keessatti wanti caafame hin diigamu. Ani sabbaan qulqulleessee ilma waaqayyooti na waaqayyoon arrabsite akkamitti jettaadhaan karaa biraa ilmi waaqayyoodha waaqayyoon akka ta'e haasa'a. Macaafi qulqulluun keenya jechuudha. Isa sinii dikshiinarii keessanii. Waaqayyo meeqa taare? Waaqayyo meeqa ta'a? Waaqayyo tokkodha. Ilmiif abbaa walitti meeqa?
Ilmiif abbaan tokkodha. Aniif abbaan tokko jedhama gatteef. Aniif abbaan tokko jechuun maal jechuudha? Aniif abbaan tokko jechuuni wanti abbaa keessa jiru hundinuu na keessa jira jechuudha. Maaliif Yesuus Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha maaf jedhee? Eessaa keedha. Maarqos boqonnaa 12 irratti. Baay'ee gaarii. Yeroo sanaa si kaaseera. Maarqos boqonnaa 3 wangeelota arfan irraa kanatti fuutu baay'een isaa Yesuus amma kompiliitilii nama ta'e raasiin jedhe. Sila Filiippiinsi boqonnaa 2. Amma immoo egaa. Amma waaqummaan hafeera argitanii? Amma immoo hafeera. Waan obboleessa maal ta'e silaa si kaasanii. Waan Waaqayyo kophaa isaa gooftaa ilaal. Haala kamiin aniif abbaan tokko dubbataa ture? Yohaannis 17 irra jiru. Yeroo kami yeroo inni aniif abbaan tokko jedhe yeroo lafa jiru samaa irra taa'ee dubbachaa ture? Yeroo lafarra jiru dhaggeeffatu. Kanas yeroo lafarra jiru dubbate kan maal taati? Maaf dubbii jallis taati? Orada Yesuus. Maqaa isaatiin dira kaatamaana baasa hoora. Abaaraa si dhufee. Eega waan jechuutti jirtu laal mee rabbii jedhiti ati sammuu kee kana hojjechiisime maal naan jechuu jirta yeroo Yesuus Kiristoos yeroo Waaqayyo tokkicha jedhee dubbatu nama ta'ee jira naan jedhe yeroo ammaaniif abbaan tokko jedhu lafarra taa'e miti Yesuus kan dubbachaa jiru. Aniif abbaan tokko inni jedhu dhaggeeffadhu ulfina sagalee Waaqayyoo yookiin ulfina Waaqayyoo irra jira sagaleen tokko ta'an biraazer na dhaggeeffadhu. Yeroo sana yeroo nama ta'e miti dubbii kana kan inni dubbachaa jiru. Na dhaggeeffadhu. Nuyi kanaafidhaan furachuu laal isuma aniif abbaan tokko jedhetiyyuu isumatiyyuu Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe maal goona? Ishi. Kanaafiyyuu dubbiin akkasitti jallisaa jirtu sun fudhataman qabu jechuudha kaa. No wanta jallise tokko qabsitu jallisee san jedhe fudhadhu jedhe malee. Ani san jedhe fudhadhu yoomi siin jedhe ani. Jette malee maal? Ragaa si taasise. Baasii si taasise buna geessiteedhi. Eeshi tole maal jette? Ammaati Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa ture nama malee Waaqayyo miti naan jenne ammati. Jedhe. Namni Waaqayyo wajjin wal qixaaree Waaqayyo wajjin tokko namni. Dhaggeeffadhu isas ammatuun sitti mee ammas kan biraa dhatta gatii ta'ee. Dhaggeeffadhu isas naan jedha. Namni Waaqayyo wajjin tokko namni. Namni Waaqayyo wajjin tokko namni. Maaliif namni ani Waaqayyo wajjin tokko dha amma? Aniif abbaan tokko kan inni jedhu ulfina tiituu biyya lafaa hin uumamin yookiin ulfina tinaalaatti isaaniif kenneeraadha Yohaannis 17. An waa'ee ulfina kenneeraa si gaafadhan maaliif namni Waaqayyo wajjin akkamitti tokko ta'an Waaqayyo wajjin tokkodha namni mucaan nama. Woordiif parpaziin tokko ta'u biraazer maal taate? Kaayyoon hojjechuu dhufee fedha Waaqayyooti jenne nama ta'eera. Walii galle Allahu akbar malee waaqummaadhaan miti jechuudha. Waaqummaadhaan miti. Waaqummaadhaan dhiisee dhufee siin jedhe wallahi afaanii si baate kaayyoodhaan tokko malee waaqummaadhaan tokko miti alhamdulillah rabbil alamin never iqaamaan illee jedhame dubbiin dhugaallee afaanii si baate